Hatta nu haayidamu dhalli haa taa'u. Gaafa tokko eemaan dhufumaan dhuftee eegaa dhaga'uu jirtan. Gaafa ta'a takka hin jiru akkanumaan hin haasa'in jechuudha. Madaffaqe. Yooyyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa qabdu jirtu jibattu. Baga jiraattan. Isiniin jecha akkam nagaa naa qabdanii jiruuf jiranii keessan. Akkam afiyaan jiruun maal fakkaati? Maal qabattee dhuftee jechuun keessan waan olle jechuudha. Walumaa galatti akkuma beekamutti akkuma hundi keenya haasa'u jiru jechuudha. Hundi keenya waa'ee manii fi shikoolaa immoo irraa haasa'u jiran natti fakkaata. Har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessa waa'ee olle. Dhiyoo kana imanii waa'ee ilmoo haasoftu takka arguutti hin jiru yeroo gaafa poolisaan mana kiyyaa dhufteeti. Kaleessa dammoo bakka waan hin jirre keessa naasessuu deemte jechuudha amma imaan osoo lubbuma ofiitiif iyyuu of eeggattee waa irra gaariidha jedhee yaadaaf. Haala kanaan immoo deemanii namuu waan biraa keessa seenaa jechuudha. Hundinuu waan biraa keessa seenaa jechuudha. Amma sirimaa jettee shabaaba nama 4-5 qabattee na soqaa deemti. Bakka jirutti hin dhiibnu. Maal wannan yoo barbaadanii deemaniiti abbaa ilmoo harkaa qabu irraa fudhatanii kanatti deemanii ana waan biraa keessa na seensuuf deeman. Maal godhaan? Fudhatee mi gabraa ilmoo abbaan haala nama maal godhanii olii ganna dha'an yoo irraa dhaabbatan akkana taanaan eemaan barsi rimaa jettee kaleessa jechuudha. Guyyaa kaleessa na suqaa waltii na dabdeennaan silkii na dawwalchiifte na sodaachisuu barbaadde. Indoon godhiin gonkumaa ani waan akkana kanarraa hin dhaga'u. Waan si dogongorsi tokko illee hin jiru. Yoo nagaanii ilmooti arguu fedhaa jette miiruma dura wal beenu sanii kottu. Haaluma dura wal beenu sanii kottu. Humna biraa qabattee humna biraa dabalattee hin deemine humna kootiin kottu. Si faama arreediidha dura si beekaa. Nadda walchiiftee dhaadannoo biraa keessa jechuudha. Dhaadannoo biraa keessa. Ilmoo maalii? Ilmoo shitu harkaa abbaa ilmoo maalii akkana? Haati ilmoo dhaltee hin qabdu maalii? Jedhanii haasaa bira keessanii bakka ati jirtutti hin dhiisnu jedhanii lubbuma tiyyaa sodaachisuu dhufanii jechuudha. Yoo waan akkasiisan feete jechuudha. Kottuu bakka barbaadde kottu jedhanii dhaadannoo walii jira jechuudha. Miira dhaadannoo keessa jirseenii jira jechuudha. Yoo waan akkasii ta'e ilmoo haadha bira jirtu maali taati? Nagaan guddatti maali jettee abbaa bira yaakii abbaa gaarii bira jirti. Ilmoon abbaa gaarii bira jirti. Abbaan haadhaa waliin taane malee ilmoo ofiitti wal ta'uu danda'a. Ilmoo ofii jaalachuu danda'a. Abbaa walitti isin araarsina jennaan ka didee harka facaasallee eemaani. Abbaa eemaan. Ayyee kalaas kanarra booda moonni godhan takka maaltu jira? Hin jiru. Amma ilmoon deemtee gara abbaa deemtee jennaaniin haasaa biraatiin dhuftee akka nama ilmoo fedhu
Ilmoo feete maal gootaa gattee matti bira deemte. Maa harka qabattee harkatti hidhattee maan deemee bakka deemtu guutuu. Wayin sirraa fudhanne nu sirraan fudhanne mucayyoo irraa fudhanne. Maa amanantee inni gaafsan gaaf nu irraa fudhanne eessi jirta. Namni immoo jaalatu ofirratti ni hidhee deemaa jechuudha. Ilmoo fi ofitti hidhee deemaa. Ati hoo gaafa san mana dhiiftee ilmoo akkamii boottu dhahidhee nu fuune jechuudha. Dammoo har'ammoo miira sodaachisaatiin akka waan reetii irraa hin dhuftu. Abaan reetii jechuudha. Wanta kana gochuu hin dandeettu. Wanta takka dhugaa yoo siimne yoo dhugaa walitti himne ana reetii wanta takka nu gochuu hin dandeettu. Namni tokkollee waan takka illee na gochuu hin danda'u yoo rabbii tokko jetaate jechuudha. Isiniif gala dhiyaata. Yeroo amma dhugaa dubbachuuf wallahi dhugaa dubbachuudhaaf maal jechuudha. Atiyyuu lubbuu teetiif iyyuu of eeggadhu isin jedha. Yoo akkana gara miira biraatiin dhiira biraatiin reeddii sodaachisuuf deemte ati lubbuu keetimaaf iyyuu of eeggadhu isin jedha. Kanaa miti ofumaayyuu of eeggannoo godhi. Reeddii miira biraa keessaa reeddii maalii godha bara dhaadannoo waan biraatti si caffaqanii maali si goonee akkana si goonee yeroo namni takka namni waan naga'u tokko hin jiru. Waan takka waan naga'u hin jiru. Dhaadannoo kana illee dhaadatan waan takka namni waan nama godhu hin jiru. Kan nama godhu Allah rabbi tokkitti jechuudha. Kan waan nama godhu namaa miti jechuudha. Ijoollee anaan waliin beekne guutuu na dawwalchiifte sirkii kaanii na dawwalchiiste. Natti dhaadataa jirani. Wanni natti dhaadataa ga'e hin jiru. Takka hin jiru. So dhugaa fedhanii yoo dhugaa fedhanii namni seeraan nama deemee ilmoo nu argisiisa. Nu akka gaafa isheen diddeetti illee hin dinnu ilmoo argisiifne haadha ilmoo argisiifne ziyaarsifne ilmoo bira fuudhuu dandeenya. Laakiin garuu immoo isin akka isin humnaan deemtanitti ta'uu hin qabu. Hin ta'u waan akkasii har'allee barullee waan akkasii gonkumaayyuu uumaan ta'u. Akkasiin akkasitti deemtu sani gonkumaayyuu hin ta'u. Namni waan kamiyyuu seeraan deema. Seeraan nama gaafata waan akkana jira. Dongoree jedha. Injiraamii namni yoo dongoree osoo ilmoon tuni aan dhugaa dubbachifame jechuudha. Osoo ilmoon garaa isii nyaattee jechuudha. Ilmoon osoo garaa nyaattee harki keenya deebi'uuf seeraan deemte jechuudha. Seeraan deemte seeraan wajjin dubbatti. Amma waan dantaa ilmoo irraa hin qabneef akkanumaan haadha ilmoo jedhanii jettee lallabaa jirti malee humnaan deemaa jirti. Namni yoo humnaan deemu fuullee hin sarmu fuullee walitti hin gitu jechuudha. Kanaafiyyuu osoo gara si qajeelaa deemtee waa irra gaariidha. Waan namatti tolu, waan nama gammachiisu. Nullee xayyiba hayyee jennee ilmoo ta'e sii kennuu dandeenya. Ilmoo ta'e sii kennuu dandeenya. Garuu bakka ilmoo ta'e nu harka jirtutti yoo ati haara sodaachisaa fidde doontomaa gonkumaayyuu ijaanuu ijuma tanaanuu arguu hin dandeettu jechuudha. Amma gaaf duraa si hanqatee poolisaa mana dhuftee poolisaa na barbaadde poolisaa mana na argatu shamnaan. Amma dammoo dargaggeessaa kiyyaatiin na sodaachise baatii 9 dhaladhee kuni meeqa 5 kuni meeqa 4 4 fi 5 meeqa 9 anis baatii 9 dhalate innis baatii 9 dhalate jechuudha. Waliin sodaannu gonkumaa jechuudha. Yoo inni waan akkanaatiin dhufte gonkumaa namni wal sodaatu takka hin jiru. Maali sodaa ilmoo keerraa sana akkasi goona maa kana si goona. Indongorina
namni takka kawaana godhu illee hin jiru. Tokkoon namaa kawaana godhu hin jiru. Kanaa godhu rabbi tokkicha na gubbaa jira kawaana godhu. Isinoo akkanumaan haasoftanii bilaash lafatti hin badnaa. Ammallee haadhallee burlee nukas ni namni eemaa wajjin dhaabbattanii eemaan deeggaruuf deemtan jechuudha. Boru uumaa rakkoo biraa keessan seenaa. Anaaf beeka eemaanii. Isin hin baay'atan. Namni dura beeku hin jiru eemaaniin jechuudha. Hatta jaarsisiisuun illee ana dura hin beeku. Eemaanii jaarchummaan isiisuun ana dura hin beeku. Amma illee garuu warri isii wajjin dhaabbattanii maal jettanii jettan sun jaarsaafuu hin taane maal isin ibsaa? Isiniif hin taatu. Waliin dhaabbatinaa. Dhiisaa booda isiin zoortee zoraa olii allaatti hin duutii lafaa jette Oromoo. Zoraa olii eemaan harma kenna kanarra. Booda sun warri isii deeggaruudhaaf haasoftan akkam taatan lafatti haftanii madfak lafatti haftan. Okay. Ufuma qilleensarra of noofina. Jazaa takka argatan. Numaa ilmoo fuunee abba kennee kanatu booda jazaa argachuuf deema malee. Hin agartan numa irratti. Mee bakka kana kamiyyuu haa kennu hin agartan. Hattaa nu haa hidhamu daallee haa taa'u. Gaafa tokko eemaan ufumaan dhuftee reedii waliin kiyyaa ana balleessee jettee gaafa tokko isiniif dubbisuu jirti egaa dhaga'uu jirtan gaafa tokko hanga fe'anii waan fe'ellee haa ta'u hundumaafuu kan isiniif hin jedhu jechuudha. Reedii bakka jirtu nutti maal jettanii isiniif mi'ooma gootanii isin ilaalaa. Miiruma isin ittiin dhuftanii reedii sodaachisuuf deemtan gochumaan laalla. Akkasiiti wanni isinii dhaamu warroonni eemaan wajjin wanni jettan jechuudha. Jala eemaan jarabanni jettan ufumaa kiyyuu keessanillee of eeggadha. Eemaan atillee lubbuu deebiifuu of eeggadhuu isin jala jechuudha. Kanaaf viidiyoo irratti ol ba'e malee adda wanta biraatiif hin baanne sodaachisaati kalee nadda walchiiftee sodaachisanii ol ba'e malee miira viidiyoo keessa dhaamuu keessa hin geenye jechuudha. Kana fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Katabataa jirtan chaanaa reedii jechuudha. Akkasiiti akkanumaan wanta biraa keessa seennee haasaa biraa osoo haasa'uu baanne namatti tola. Mee eemaan waan dhufte sanii naa dhuftu hin dhufa jettee qabadhee dhufa jettee waan itti jirtu maalii kee hiree kee guutuu si cufa si cafachiisa situmaa an dhalaadhaa si tumsiisee waan an si godhu jettee dhaadannoo keessa seente mee abbammaa waan na godhu suniyyuu asaaboo sanis wajjuma laallaa reediin kanaaf jiree waan ammallee dabarullee eemaan harkasitti kan takka hin jiru sodaa takka hin jiru akkanumaan hin haasa'in jechuudha. Madfaq